Tole daawwattoota keenya har'a keessumaa jabaa tokko isinii qabadhee dhiyaachaa jira. Keessumaa koo har'a nama jabaa diyaaspooraadha. Mana isaatti turtii xiqqoo tokko waliin gochuuf deemaatti jira. Kanaaf iyyuu nu duukaa baachuu barbaada. Garuu gara qophii kanaatti hin darbini. Chaanaalii kanaaf haaraa kan taatan subscribe gochuun dagatina. Share, comment, like gochuun dagatina. Nu duukaa baachuu. Akam sih? Agak abdi. Agak gerbia bagi saya tangkap. Tole. Korang. Nunggu apa demi? Kau baca. Okey. Bayi sih tak baca. Jika dia dah pun. Agak malko teri. Enggak baca satu roji ni. Dia baru roji ni. Mari je. Dia tu kau dah boleh awak jangan sifat apa ni dia ni. Dulu menggafam bifak sama makan al bayi. Enggak baca. Bayi nanti salfat. Mal beta boleh so. Amma biasa nanti. Life wajib rujur lifestyle. Afaan Oromooti kan kita umat keenya Oromoo kan baay'een beekan Ingiliffa kana. Amma uummanni waan barin jiru. Beemal. Abit. Kunoon maal ko senduru yeroo duraa kan itti jira. Lakki of course xuru jirta lakki guddatetta. Maal. Guddatetta ala gaarii jirta namatti tolta. Ani kana jedhu nama qase. Jirra kuno. Jirra dhabbitta tolu. Bareeda. Salmaan dhugate maali? Wato malaga busy sa inojeno jima gara chikana gara biya Amerikani kana oji matu gara maaf gara jetta rafun sembra tafika sinaji amma jechuma irriba jedhu irraan battanka jecha irriba jedhu kana irraan fachuu jirra nuti sammaa kana bada amma kanatti miti akkasumani naguma jirtu sin wow, good. Akkuma baaduu isa biyyaa kana amma yaadattanii akka sodachi. What? Jechuun baaduu? Isa namoonni keenya wanta qabeemuu maal jedhe wanta hin miicamnetti gadi ilma isaa. Yeesuma. Wow. Baay'ee matmiyaa. Baay'ee. Baaduu godhiishin. Ani kanan jedhu. Baay'ee mi'aachaa jiru daawwattoota keenya. Jechuu isaaniidha. Warra nageenya jechuun barbaadini. Akkas miti ani kanan jedhu. Ammoo uummanni biyya kanaa harkuma nyaachaa jirtu moo maal jedhu? Siree tokko maankaa foorkii isaanii hin fayyadamna. Jechuun gaafa paasaa waan akka firfirii fayyadamnu xiqqoo guddina kana agarsiifne jechuu barbaadini. Malee harkuma nyaachaa jirtu? Achi akkamtu? Afaan maal jedhanii haa turan achi. Harkaan qabu barbaachisu dhugaa. Inni haasa'u yeroo isaan uummataa dhagaane hin beeku waan baay'ee beeku qabu. Rakkinni guddaan biyyi kun qabda inni jira. Ammoo hojii seenti buusuu dhiisatu haasaa seenti buuse. Maal godha garuu baay'ee rakkoo guddaan jiru. Amaleeffannaa aadaa isin hojii fi hin qabnedha. Bad condition keessa waan jirtanii fi baay'ee waan namatti tolu miti. Nuti amma ganama baane amma galgalaatti hojii. Isin asii garuu ganama baatanii amma galgalaatti oduudha. Kanaaf baay'ee fagoo irraa jirra isin jechuu barbaadeen waan sa'ollee. Garuu gaafa isaan neetaa itti darbuun kan guyyaa tokko hojjetan yoo ta'e fakkaatan amma achi maal fa'aa hojjetamu sana? Biiroo matsaafaa ta'an biiroo keessa hojjetan malee? Achitti senaataroota Ameerikaa waan jiran hin beektu hin dhageessu. Waan akkasii isaan dudduubaatti hojjennaniiti. Amma xiqqoo ishee mataa soktu kan badaan haasaa amma kanatti wannoota hin jiru. Haasaa badaa. Amma miima gidduutti sila yaada waan sila gaafte jirte. Argamu miima badaa. Kilaasiin keessa qoda filaasiin hin qabu. Amma miima biyya isa sirriittanii waan sin jira jirtu waan naan galle akkama gaafa guddee fayyaatan. Lakkaa biddeen jiranii amma biddeen nyaatuni? Biddeen waggaa 20 fuudhee jiruun biyya kana ture biddeen isa jettan kana sitti darbe. Amma isin biddeen jettan kana eessarraa gara yaatti nyaattumma? Nuuni amma gaafii afaan lama kan nyaatus jira asiifis jechuudha. Asiin kan nyaatus jira amma isin poosii isa kan birartu sun.
yeroo hojjennu bishaataadha nyaatamaadha jettee biratti haaluma gaariidhaan ta'a. Sana nyaannuti. Baay'ee namatti tola. Baay'ee guddina haala guddina biyyaadha. Ani kan hin jedhu qonni inni durii qotee waliidhaan qotan kuni itti fufee jiramoo amma waan biraa gara tiraaktera kombaayinaraatti jedhani. Gara gasootti guddinne gasoodhaan. Gasoo what? What gasoo? Gasoo baay'ee fagoo jirtu brother bro. You are far from something okay. Baay'ee nama rakkistu baay'ee haala rakkisaa keessa jirtu dhugaadha dubbachuudhaaf jireenya isin irra deemtanii jiraachuu isin gaafatama ammaatti hin jiraanne jedhaa isin dhugaa isinitti himuudhaaf. Baay'ee nama gaddisiisa. Jireenya isin keessa turtan gaafa hin jaallu baay'ee intalaati baay'ee naare garuu sagaleen keessan baay'inatti jijjiirame akka inni galis hin arginu dhugaadhaa qilleensi biyya kanaa akka onuuf isin taane isiniif isin ta'u jechuudha. Anuma pileeniidhaan dhufee iddoo xiyyaaraa kanatti dhufee bu'u haalli qilleensichaa akkasii jechuu barbaade. Baay'ee nuuf nu mijatu iddoon akkasii kun anamma guyyaa tokko lamaan tokko illee sinuma ilaalee haala keessa ilaalee deemuu kan dhufe malee as keessaa waan. Yeroo darbee gaafa jireenyaa yeroo deemtan sanatti fakkaata. Isin xiqqoo ishee pileeniif haala ta'urraa kan ka'e xiyyaara yaabbattanii iddootti fincaan micoofame. Achirraa micoofame guyyaa sana bokkanas turoobe. Ummati baay'een beeku beeksitii sana miidhaan maamee akkamtu gaariichi. Seenaa sana sin taphachiisuu fi jalqaba baay'ee asiisa kaane Istaanbul qubanne. Istaanbul jechuun Tarkii jechuudha. Hin beektaami isin badaa waan beektan natti hin fakkaatu. Tarkiidha. Tarkii keessa ani yeroon xiyyaara keessa ture xiqqoo rafeen ture. Terminaala achitti xiqqoo rafee fincaan naqbee ture. Karaa Moskootii dhaabadhee tana gadi fincaane. Biyya keessanii fi eebba ta'uun oolle naan jedhanii ijoolleen bilbilaan karaa WhatsApp immoo nattaasaa turanii. Akkuma bokkaa ta'e roobe. Namni baay'ee bokkaadha. Baay'ee gammada. Egaa akkasii baay'ee. Qoshee yeroo ol baanee jirnu baay'ee ulfaatu. Wal lafaa kun titiisuma ta'e itti fakkaatu. Mul'attanii ani namuu jira jedhee ni yaadu. Tumoo qoshee leensii ijaa godhatee xiqqoo guddiseensitti mul'isuu danda'a shakka mul'achuu dhiye kana. Waan akka guddistuu wanta guddisanii leensii waan ta'u jechuudha. Bareedaadha. Nama yaadii ture. Haalli tummaa bareedaadha. Atamma maalirra jirta? Ani ammaaf barcummoo kanarran ta'a kunis magartaan kanarran ta'a. Nama keessatti buusa. Hin qalladde akka wakee durii. Hin binne yaadna kanaaf akka qalladnu. Hin binna. Balte. Ay akka wakee durii qalladde jechuudha. Amma isin gaafa amma biyya keessatti. Bakka isin haasawuu waliin hedduun keessa. Haasawuun. Amma ol biyya keessatti kun saawwa fa'itti gaafatu gaafa lalloo karaa hospitaaltii bara. Saawwa abii saawwa. Nuti saawwa agarru saawwi aannan ishee taanaan foon ishee taanaan. Asii fi ani argama. Lakki iddoo biraattidha kan inni hojjetamee dhufnee supermarketa kana haaraa masaa bennaa. Fresh okay. Fresh isaa kana benna sasiitii asii maagaa fayyaa maagaa walitti guurtanii garaadhaan ittiin ol fixan. Al tokko diimina kana nyaatanii garaan mataa qabate akka nama duuga iyyuu. Ay isin jireenya jiraannan jireenya isin. Dhugaa sirriitti haasa'uudha baay'ee rakkina guddaa keessa jirtu. Haara rakkoon. Akkas bireesin jechuuf hin jedhee baay'ee ulfaata. Baay'ee haasa'urratu baay'ee hojjettanii garuu namatti tola.